Iraan masaanuun ishee Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa ishee hojiirra kan oolchitu yoo ta'e lola waraanaa kallattiitti seenuu akka dandeessu akeekkachiiste. Ministeerri Haajaa Alaa Iraan ibsa guyyaadhaa gama TV biyyaalessaa biyyattiitiin kenneen bulchiinsa Israa'el keessatti gaamiin keenyaam eessa qaqqabuu akka danda'u diinonni keenyaam jabeessanii beekuu kan jedhe yoo ta'u haleellaan Israa'el Iraan irratti kan fudhatamu yoo ta'e deebii nuti kenninuufi tarkaanfii nuti fudhannu daran laalessaadha jechuun ibsa baasanii akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gama isaaniitiin jechuun isaanii Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa akkamitti akka fudhatu murteessine jedhanii akka iyyaanne kan beeksisan yoo ta'u muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun garuu yeroo Iraan haleellaa misaayilaa isaan irratti raawwattu ibsa kennaniin Iraan dogoggora guddaa raawwattee jirti gatii ni kaffalti jechuun akka haaloo baatan beeksisanii turan. Hidhattoonni Huutii Yemen misaayilaan giddugala Israa'el haleeluu beeksisan. Hidhattoonni Huutii kanneen garee Hamaas faana hiriiruun lola waraanaa Israa'el irratti labsanii kan jiran yoo ta'u lola waraanaa kanas turtii waggaa tokkoof jabeessanii itti fufanii jiru. Humni waraanaa Iraaniin deeggaramuun Huutii Yemen misaayilaan giddugala Israa'el magaalaa Jaafaatti furguggisuu beeksisee jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan akka xumuraatti nu faana ta'u. Mootummaan Itoophiyaa biyya Libaanoos irraa lammiilee isaa 51 gara biyyaatti deebisuu beeksise. Lolli waraanaa Hizbullah fi Israa'el gidduutti jalqabu hordofuun biyyattiin haala yaaddessaa keessa kan jirtu yoo ta'u biyyoonni hedduun lammiilee isaanii biyyattii keessaa baafachaa jiraachuun ni beekama. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin yooyyaa shamaar kafuun kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan baha giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gara xumura odeeffannoo keenyaatti turtii gaarii. Iraan masaanuun ishee Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa ishee hojiirra kan oolchitu yoo ta'e lola waraanaa kallattiitti seenuu akka dandeessu akeekkachiiste. Ministeerri Haajaa Alaa Iraan ibsa kenneen bulchiinsa Israa'el keessatti gaamiin keenya eessa qaqqabuu akka danda'u diinonni keenya jabeessanii beekuu kan jedhe yoo ta'u haleellaan Israa'el Iraan irratti kan fudhatamu yoo ta'e deebii nuti kenninuufi tarkaanfii nuti fudhannu daran laalessaadha jechuun ibsa baasanii akeekkachiisan. Ministeerri Haajaa Alaa kun dabaluun Israa'el bu'uuraalee misoomaa Iraan kamirrattiyyuu tarkaanfii kan fudhattu yoo ta'e Israa'eliin tarkaanfii haaloo baannaa hamaatu ishee eeggata jechuun guyyaadhaa ibsa kennaniin akeekkachiisanii jiru. Tibba darbee Iraan misaayilota gosa kiruuzii fi baalaastikii hedduu Israa'el irratti kan roobsite yoo ta'u haleellaa kana hordofuun Israa'el Iraan irratti tarkaanfii haaloo baannaa akka fudhattu dhaadattee turte. Yahudonni Israa'el ga'umsi humna waraanaa Iraan hagam hanga ga'uu beekuuf hin ariifatinaa kan jedhan ministeerri Haajaa Alaa Iraan kun biyya keenya irratti tarkaanfii kamuu kan fudhatamu yoo ta'e humni keenya hagam hanga ga'u isinitti agarsiisna jechuun ibsa TV biyyaalessaa biyyattii irratti kennaniin ifoomsanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa Iraan kamirrattuu haleellaan aggaamamu kamuu deebii hamaa akka argatu kan ibsan ministeerichi harki Iraan golee Yahudootaa keessaa eessallee qaqqabuu akka hin danda'u diinonni keenya ni beeku jechuun eeranii jiru. Ministeerri boba'aa Iraan buufata alergii boba'aa olaanaa kan taate odola Kaarag kan deeman yoo ta'u ministeerichi odola kanarratti hooggantoota humna galaanaa waliin marii jajjabaa taasisuu isaanii Reuters gabaasee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gama isaaniitiin jechuun isaanii Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa akkamitti akka fudhatu murteessine jedhanii akka iyyaanne kan beeksisan yoo ta'u muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun garuu yeroo Iraan haleellaa misaayilaa isaan irratti raawwattu ibsa kennaniin Iraan dogoggora guddaa raawwattee jirti gatii ni kaffalti jechuun akka haaloo baatan beeksisanii turan. Hidhattoonni Huutii Yemen misaayilaan giddugala Israa'el haleeluu beeksisan. Hidhattoonni Huutii kunneen garee Hamaas faana hiriiruun lola waraanaa Israa'el irratti labsanii kan jiran yoo ta'u lola waraanaa kanas turtii waggaa tokkoof jabeessanii itti fufanii jiru. Humni waraanaa Iraaniin deeggaramu Huutiin Yemen misaayila giddugala Israa'el magaalaa Jaafaatti furguggisuu beeksisanii jiru. Yeroo misaayilli surface to surface jedhamu kun ukaafamu sagaleen akeekkachiiftuu Israa'el giddugala magaalattiitti iyyaa kan turte yoo ta'u jiraattonni saffisan gara iddoo daannootti dhiyeessanii jiru.
akka ibsa'uutitti misaayilli maqaan isaa Falasxeentuu jedhamu tokko gammii isaa rukutee jira kan jedhe yoo ta'u misaayilli lammaffaa Zulfiqaar ammoo bu'aan isaa malakkatee ibsaa Huutiin kennerratti hin caqafamne. Gareen hidhattoota Yaman kun lola kanaan xiyyeeffannoo isaa milkeessuuf Chaafaa fi Ilaatii irratti aggaamii diroonii hedduu taasisuu ifoomsee jira. Kutaa bulchiinsa Yaman hedduu isaa dhuunfatee kan jiruu fi biyya Riippaabilika Islaamaa Iraaniin hidhachiifamaa kan jedhamu Huutiin antummaa Falasxeenotaaf qabuun garee humna waraanaa Hamaas faana ta'uun lola waraanaa waggaa tokko lakkoofsise kanarratti garee hirmaannaa olaanaa taasise yoo ta'u Israa'el lola waraanaa Gazaa cinaatti hidhattoota Huutii Yamanii fi kallattii kaabaan ammoo Liibaanos keessaa kan socho'u Hizbullaa waliin lola waraanaa ulfaataa keessummeessaa waggaa tokko lakkoofsistee jirti. Israa'el dhiyeenya kana xiyyeeffannoo ishee gama kaabaatti naannessuun lola waraanaa geggeessaa jirtuun hoogganaa Hizbullaa ajjeesuu dabalatee lola lafoon Liibaanos seenuuf duula waraanaa bal'aa geggeessaa jirti. Taateen kun ammoo biyyoota masaanuu bara dheeraa Ameerikaa fi Iraaniin gara lola waraanichaatti ni affeera sodaan jedhu uumamee jira. Mootummaan Itoophiyaa biyya Liibaanos irraa lammiilee isaa 51 gara biyyaatti deebisuu beeksisee lolli waraanaa Hizbullaa fi Israa'el gidduutti jalqabu hordofuun biyyattiin haala yaaddessaa keessa kan jirtu yoo ta'u biyyoonni hedduun lammiilee isaanii biyyattii keessaa baafachaa jiraachuu isaanii ni beekama. Lammiilee Itoophiyaa Liibaanos keessatti haala rakkisaa keessa turan 51 gara biyyaa deebisuu mootummaan Itoophiyaa beeksisee. Kana booda hojiin lammiilee gara biyyaa deebisuu kun itti fufiinsaan qaamota dhimma ilaallatu waliin kan hojjetamu ta'uu dubbiimaan ministeera dhimma alaa Nabiyaat Geetaachoo himanii jiru. Lammiileen 51 kunneen buufata xiyyaaraa Boolee yeroo gaanitti ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasaa fi Komishinii Bulchiinsa Ittisaa balaa tasaatiin simatamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa haala rakkisaa keessaa baraaraman kunneen wayitaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee kaan hooggantoota ministeera dhimma alaa, ministeera dhimmoota dubartootaa fi hojjettoota Komishinii sodaa balaa fi kaaniin simatamanii jiru. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Nabiyaat Geetaachoo hojii dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen dursaa namoota Liibaanos jiraniif kennuu ibsan har'a lammiilee deebi'an gama kanaan xiyyeeffannaan kennamuu agarsiisa kan jedhan hoogganaan kun lammiilee rakkoof saaxilamaa jiran baraaruutti xiyyeeffachuun akka hojjetan himan. Ergaa waraana Liibaanos keessatti eegalee lammiileen Itoophiyaa Beeruut dabalatee kutaalee Liibaanos garaagaraa keessa jiraatan bakkeetti baqatan dhabanii rakkoomtuu keessa jiraachuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gama mootummaanis galmaa jechuurraan kan hafe gargaarsa qabatamaan akka isaaniif hin godhamne himanii turan. Mootummaan akka dhiphina kana keessaa isaan baasus iyyachaa turuun isaanii ni yaadatama. Xumura irrattis bulchiinsi yeroo Tigraay TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu manicha keessatti seera cabsaa waan jiruuf tarkaanfii seeraa akka fudhatu beeksise. Ibsi bulchiinsaa yeroo kun kan beem erga gareen TPLF kan Dr. Dabratsiyooniin durfamu pirezidaantii bulchiinsaa yeroo Tigraay fi aangoota naannichaa kan aangoo isaaniirraa kaasuu ilaalchisuun ibsa baasuu hordofeeti. Wiixataa onkoloolessaa 7 2024 gareen TPLF waatii tokkoon dura yaa'ii seeraan alaa jedhamee kan geggeessee fi Dabratsiyoon dura taa'aadhaan kan filatee ibsa baaseen obbo Geetaachoo dabalatee miseensonni kaabinee bulchiinsaa yeroo itti gaafatamtoota biroo fi bulchiinsota godina aangoorraa kaasuu beeksise. Waldhabdee aangoota TPLF jidduutti uumamee hordofee sababiin yaa'ii jalqabaa adoolessa darbe geggeeffamee fi boordiin filannoo beekamtiin kennineef akkasumas aangoonni irra jiranii fi miseensonni hin deeggariiniitiin paartichaa keessatti qoodamiinsi uumamuun isaanii yaadatama. Yaa'ii waliigalaa sanarratti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dura ta'ummaa isaatiin akka itti fufuuf filatamuun kan ibsame yoo ta'u pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo obbo Geetaachoo dabalatee aangoo hooggansaa TPLF irraa kan turanii fi kanneen yaa'icha mormuun osoo hin hirmaatin hafan aangoo isaaniirraa kaafamuun alattis miseensummaa keessaa dhorkamanii ture. Sababii kanaatiinis bakka bu'iinsa TPLF'n namoonni hooggansaa bulchiinsa yeroo Tigraay keessa jiran dhaabbicha keessaa waan dhorkamaniif itti gaafatamummaa isaanii akka gadi dhiisaniif gareen Dabratsiyoon ibsaa ture jira. Ibsa amma ba'een obbo Geetaachoo dabalatee aangoota bulchiinsa yeroo sadarkaalee garaagaraa irratti argaman kaasuudhaan pirezidaantii chaanalatti maqaa namoota warra kaan bakka bu'anii ifa godhee jira. Kan hordofuudhaanis waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa wiixata galgala ibsa baaseen muddamnii fi aangoorraa kaasuun ibsa garee Dabratsiyoon baasuun beeksisee fonqolcha mootummaa ifaadha jechuun tarkaanfii seeraa akka fudhatu beeksiseera. Bulchiinsi yeroo Tigraay gocha akkasiin fudhatu kan jedhe ibsi kun sababii kanaatiinis bulchiinsi dureewwan garee humnoota badii jedheen irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatu ibsee jira. Sababii kanaatiin miidhaa deemsa keessa mudatan kamiifuu adda durummaadhaan garee kunii fi hooggansichi itti gaafatamaa akka ta'e asumaan uummata maraaf beeksisuu barbaanna jedhee jira.
Atoo maleem waajjirri bulchiinsaa yerootiin ibsi ba'e kun tarkaanfii nan fudhadha jedhee maal ta'uu akka danda'u hin ibsine. Waldhabdeen gareewwan lamaan jidduutti uumameen TPLF kan waggoota 30 oliif naannicha keessatti qaama siyaasaa qofaa cimaa ta'uun ture keessatti qoodiinsa uumee jira. Waraana cimaa naannichatti waggaa 2 geggeeffamaa ture hordofee mootummaa federaalaatiin walii galuudhaan kan hundeeffame bulchiinsi yeroo naannichaa osoo hin cimiinidhaan kan TPLF jidduutti waldhabdeen kun uumame. Waldhabdeen TPLF keessatti uumame kunis hooggansoota gara lamaatti hiramuun keessattuu yaa'ii paartichaa 14ffaa gaggeessuu irratti akka waliin galle taasiseera. Rakkinicha jidduuttis yaa'iin dhaabbatichaa paarticha irratti qofa osoo hin taane bulchiinsa yeroo irratti dhiibbaa taasisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa yaa'ichi fudhatama hin qabu jechuu isaatiin alattis gantootaa fi miseensota TPLF obbo Geetaachoo Raddaa maddii hiriiran osoo hin hafin seera qabeessa miti jedhanis obbo Geetaachoo ittaanaa durataa paartichaa irraa kaasuudhaan Dr. Dabratsiyoon dura ta'ummaan akka itti fufu taasisee jira. Gareen Dabratsiyoon aangoonni bulchiinsa yeroo bakka isaaniitii kaafamuu ibsuudhaan bakka isaaniitti namoota kan muude yoo ta'u bakka obbo Geetaachootti nama bakka bu'uu kaa'uudhaaf mootummaa federaalaa waliin dubbataa akka jiran beeksiseera. Dhimma kana ilaalchisee garuu mootummaan federaalaa irraa hanga ammaatti kan jedhame wantu hin jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti golaama kanan chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophii keenya like share gochuun waliif qooda hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.